Ashamaa akkam jirtu kun ergaa ariifachiisaa namoonni hunduu dhaga'uu qabanidha. Ergaa kana kan dhaaman dhaloota hedduudhaaf abbaa kan ta'an luba keenya Luba Fekadu Beenyaadha. Lubni Fekadu Beenyaan amma waldaa warra wangeela makaana Yesuusitti waajjira pirezidaantii keessatti sadarkaa olaanaa irra hojjechaa jiru. Ba'aa dhalootaaf waan qabaniif waan itti dhaloonni hedduun burjaajaa jiraniif dogoggora guddaa keessa lixaa jiranii fi hin callisne dubbataniiru. Ayyaana qofaan fayyee kanaaf seerri nan barbaachisu lakki ayyaannis seerri fayyuudhaaf ga'ee qaba warra jedhaniif deebii kan ta'u kunoo akka armaan gadiitti lubii Fekadu Beenyaan bareechanii nuuf ibsaniiru. Haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turanaaf feerraa kooti. Ayyaanaa fi dhugaa. Ayyaanaa fi dhugaan guutamee nu gidduu buufate. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:14 hunda dura kaayyoon deebii kennuu apologetiksii falmii yookaan marii mo'achuu miti garuu namootiin nuyi waliin dhimmicha irratti jirru akka isaan kiristaanota ta'anii fi kallattii jireenya maraan gooftummaa Yesuus Kiristoos jala akka jiraataniif jedha Francis Schaeffer. Tokko ibsa ayyaana. Jechi ayyaana jedhu afaan Faransaay durii Laatiin Gracia jedhu irraa kan dhufe yommuu ta'u hiikii isaa The free and unmerited love of God jedha. Eastern Bible Dictionary tti God's forgiving mercy gifts freely bestowed by God yommuu ta'u akka hiika Incarta Dictionary tti immoo the infinite love, mercy, favor and goodwill shown to humankind by God jedha. Kun immoo isa Waaqayyo amala isaa Museetti yommuu ibsu ani Waaqayyo gooftichi Waaqayyo isa ho'a qabeessaa fi araara qabeessa aaritti suuta jedhaadha. Gaarummaan koo fi amanamummaan koo guddaadha. Seera bu'uu boqonnaa 34 ja'a kaasee hanga 7. Kanaaf hiddi hiika ayyaanaa kakuu moofaa irraa kan maddu yommuu ta'u seera uumamaa ja'a 8 irratti Nohi garuu Waaqayyo duratti faara tolaadhaan ilaalame. But Noah found grace in the eyes of the Lord jedhu irraa kaasee waamichi Abrahaam ayyaana Waaqayyoo waliin kan wal qabatedha. 2. Dhugaa. Akka macaafa qulqulluutti dhugaa jechuun maal jechuudha? Akka galmee jechoota King James Version itti haqa yookaan dhugummaa mirkaneessuu conformity to fact or reality dha. Dubbiin Waaqayyoo afaan koo dubbii dhugaa in dubbataa fakkeenya 8:7 akkasumas dubbiin kee dhugaadhaa Yohaannis 17:17 Yesuus Kiristoos kana waan ibsuuf dhugaa jedhame. Inni Waaqa dhugaati. Akka galmee jechoota Eastern Bible Dictionary tti immoo dhugaan bu'uura naamusaa fi eenyummaa Waaqayyooti. Truth is a fundamental moral and personal quality of God yookaan dhugaan amala naamusaa fi eenyummaa Waaqayyooti. Truth is a moral and person characteristics of God. 3. Seera. Seerri eenyummaa Waaqayyoo ibsa. Seerri dhugaadha. Law is absolute. Akkasumas dhugaan dhugaadha. Truth is absolute. Akka Beck Encyclopedia of Bible ibsutti for Christian and the Jews God gave us the absolute truth in the inspired word of God through the 10 commandments. God offered basic rules of behavior for living upright and spiritual life. These commands outline the absolute of morality that God intended for these people. Hiiki isaa Waaqayyo kiristaanotaa fi warra Yihuudootaaf dhuga qabeessa dubbii isaa keessatti ibseef. Karaa abboommii kurnanii Waaqayyo seera bu'uuraa qabeessa amala qajeelummaa ittiin jiraatanii fi jireenya hafuuraaf kenne. Abboommiin kun dhugaa naamusa Waaqayyoo akka inni ittiin jiraatu fedhuu sana toora galchee ka'a jedha. Amala isaa kana amantoonni akka hin daganneef inni isin waamee qulqulluu akkuma ta'e isinis adeemsa keessan hundumaan qulqulloota ta'aa. Inni caaffata qulqullaa'aa keessatti ani qulqulluu waanan ta'eef isinis qulqulloota ta'aa jedheera. 1 Phexros boqonnaa 1:15-16. Macaafni qulqulluun akka jedhutti dhugaan seera Waaqayyooti. Seerri kees dhugaadha. Your law is truth. Macaafa faarfannaa 119:142. Itti fufuun abboommiin kee hundinuu dhugaadha. All your commandments are truth. Macaafa faarfannaa 119:51. Akkasumas Waaqayyo isa dhuga qabeessaan the God of truth. Isaayyaas 65:6. Amala isaa kanatu Waaqayyoon nama irraa adda isa godha. Waaqayyoon Israa'eliif ulfina ta'e akka namaa miti. Inni hin sobu, hin gaabbu. Wanti akka namaatti isa gaabbisiisus hin jiru jedheen 1 Saamu'eel boqonnaa 15:29.
Egaa seerri inni amala Waaqayyoo kana mul'isu ilmaan namootaa biratti hojii irra ooluun isaa waan cimateef akkasumas ilmaan namootaa jireenya sadarkaa naamusa Waaqayyoo kana gitu jiraachuuf yoo xiqqaate abboommii yookaan seera kenname kana raawwachuun irraa eegamu kana bira ga'uun waan dadhabaniif ayyaanni Waaqayyoo kun mul'ate. Inni mul'ate kun nama cubbamaa sadarkaa Waaqayyoo barbaadu sana ga'eessa godhe. Truth is very moral nature and the personal excellence of God and the grace, the free and unmerited gift of God, qualifies the sinner to the ultimate standard and quality that God demands. Dhugaan amala Waaqayyoo ta'e kun dhugaa balchaa absolute truth dha malee dhugaa gitaa relative truth miti. Kanaaf dhugaan qaama dhugaa yookaan objective truth dha. Maqaa yookiin ibsa maqaati malee xiinxala sammuu dhuunfaatiif ofiin hiikkatan subjective miti. Kana waan ta'eef aadaa ilaalcha ittiin addunyaa kana ilaallu world view ejjennoo falaasama yookaan qorannoo addaan ibsaa biraa kennuun hin danda'amu. Egaa Yesuus Kiristoos ayyaanaaf dhugaan guutamee nu gidduu buufate. Yohaannis 1:14 namni maqaan isaa Rob Renfrew jedhamu gaazexaa Good News jedhu irratti grace is compassion for people, grace is being better to people than their action deserve jedhe. Ayyaanni gita hojii namaan utuu hin taane ho'a Waaqayyo ilmaan namaaf qabudha. Itti fufuun Jesus came with a compassion for people and passion for the truth jedhe. Yesuus fedha dhugaaf qabuu fi ho'a ilmaan namaaf qabu gara biyya lafaa kanaa dhufe. Dubbiin Waaqayyoos Yesuus ayyaanaaf dhugaan guutamee nu gidduu buufate. Yohaannis 1:14 jedha malee ayyaana qofaa jedha miti. Therefore, the balance of due attention to grace and truth should be maintained accordingly. Akkuma yaadannu Museen abboommii kurnan saba Israa'el waliin wal barsiise. Warri Yihuudootaa immoo seerota gara 613 ol kaafatanii Yesuus immoo seerota mara gara 2tti gad xiqqeesse. Maatiyos 22:36 hanga 40 irratti namichi ogummaa seeraa qabu tokko gara Yesuus dhufuun yaa barsiisaa seera keessaa abboommiin hundumaa irra caalu isa kam jedhee yommus Yesuus deebisee Waaqayyo kee goofticha kee garaa kee guutuudhaan jireenya kee guutuudhaan yaada kee guutuudhaanis jaallachuutu siif ta'a. Abboommiin hundumaa irra caalu inni duraa isa kana. Abboommiin inni lammaffaa akkuma isa duraati. Nama akka mataa keetiitti jaallachuutu siif ta'a. Seerrii fi barsiisii raajotaa hundinuu abboommii kana lamaan irratti dhaabbatanii jiru jedheen. Kana jechuun abboommiiwwan kurnan as keessatti liqinfamanii jiru jechuudha. Abboommiiwwan jiran martinuu Waaqayyoo fi hiriyaa ofii jaallachuu keessatti qabamee jira yoo ta'e namni kun na hin ilaallatu jechuu hin danda'u. Kana fudhachuu diduun it is not lack of the truth evidence but the suppression of true evidence dha. Kana jechuun ragaa dhabuu utoo hin taane ragaa jiru irra taa'u. Gama biraan immoo ani seera irraa bilisa jechuun dhugaamaan iyyuu bilisa garuu freedom is not the same thing as autonomy. Freedom does not mean I am a law unto myself. You can't destroy freedom as much by abusing it as you can by taking it away. You can't destroy freedom as much as abusing it as you can destroy it by restriction by making it illegal to be free. Hiiki isaas bilisummaa jechuun ani ofii koon of bulchadha isa jedhuun waliin tokko miti. Bilisummaa jechuun ani ofii kootiif seeradha jechuu miti. Bilisummaa akka malee fayyadamuun gara boodaatti isa sigigaachistee seeraan ala gootee bilisa ta'uun hin dandeessa. Ayyaanaan moo seeraan fayyine? Kun gaaffii hin qabu. Isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan. Efesoon 2:8 kana jechuun parsantii 100 ayyaana Waaqayyoon fayyine malee hojii keenyaan miti. Erga kana ta'ee seerri maaliif barbaachise ree? Tokko, seerri eenyummaa Waaqayyoo argisiisa. Warra hin amanneef otoo hin taane warra amananiif kennamu inni isin waame qulqulluu akkuma ta'e. Isinis adeemsa keessan hundumaan qulqulloota ta'a. Inni caaffata qulqullaa keessatti ani qulqulluu waanan ta'eef isinis qulqulloota ta'aa jedheera. 1 Phexros 15-16. 2. Seerri safara naamusaati. Dheerinni kiiloomeetiraan dhangala'aan liitiraan ulfina kiiloodhaan naamusni garuu abboommii Waaqayyoon safarama. Akka namni Waaqayyoo tokko jedhetti yoo mucaa kee qaltee nyaatte saayinsiin waan ati goote sitti hima malee wantichi hamaa yookaan gaarii jedhee adda baasee sitti hin himu.
Addunyaa kana keessatti hamaa fi gaarii kan ittiin calalatan abboommii Waaqayyoon alatti hin jiru. Yoo abboommii Waaqayyoo kana bakka isaatii fuunee hamaa fi gaarii wanneen jedhaman hin jiran jechuudha. Hamaa fi gaariin hin jiran jechuun cubbuun hin jiru jechuudha. Cubbuun hin jiru jechuun ayyaanni Waaqayyoo hin barbaachisu jechuudha. Namootiin warri kakuu haaraa keessatti seerri hin barbaachisu jedhan gaaffii deebiin isaan danqu tokko bara kana hamaa fi gaarii wanneen jedhaman jiru yoo jettanii gaafattan eeyyeen kaa jedhu. Itti fuftanii hamaa fi gaarii wanneen jedhaman maaliin adda baafatta yoo jettan achitti dhaabbatu. Sababiin isaa yoo seeraan jedhanii seerichi hin barbaachisu waan ta'eef kun egaa bitaa namatti galuu yookaan daa'ilemmaa hafuuraatti akka jiraatan isaan godha. 3. Seerri cubbuu mul'isaa in akeekkachiisa. Amantoota erga amananii booda cubbuu irraa of kutuu dadhabaniif Phaawulos akkas jedha. Egaa ayyaanni Waaqayyo akka baay'atuuf cubbuutti jiraachuu itti fufnaa ree? Roomaa 6:1. Lakkoofsa 15 irratti immoo egaa seera jalatti qabamnee kan jiraan otoo hin ta'in ayyaana Waaqayyoo jala waan jiraannuuf cubbuu hojjennuu ree? Kun matumaa hin ta'uu jedha. 4. Seera malee ayyaanni hiika hin qabu. Waan gurraachi jiruuf adiin, waan hamaan jiruuf gaariin, waan sobni jiruuf dhugaan, waan duuti jiruuf jireenyi, waan cubbuun jiruuf seerri, waan seerri jiruuf ayyaanni jira. Seerri cubbuu agarsiistuu haqa Waaqaa yookaan divine justice kakaasa. Ayyaanni immoo cubbuu qulqulleessituu haqa Waaqayyoo garaa ciibsa. 5. Seerri gara qalbii jijjiirrannaatti nama geessa. Akkuma beekamu wangeelli Yohaannis warra hin amanneef barreeffame. Yesus macaafa kana keessatti kan hin caafamin milikkita kan biraa baay'ee bartoota isaa duratti hojjeteera. Isaan kun garuu Yesus Kiristoosicha ilma Waaqayyoo ta'uu isaa akka amantaniif amanachuu keessanis maqaa isaatti jireenya akka qabaattaniif caafaman. Yohaannis 20:30-31. Ergaan Yohaannis garuu amantootaaf barreeffame. Isin warri maqaa Waaqayyootti amantan jireenya bara baraa qabaachuu keessan akka beektaniifan kana hundumaa isiniif caafe. 1 Yohaannis 5:13. Egaa Yohaannis amantoota kanaan akkas jedha. Waaqayyo wajjin tokkummaa qabna jennee dukkana keessa yoo deddeebine in sobna. Akka dhugaa sanaattis hin jiraannu. Akka inni ifa keessa jiru nuyis ifa keessa yoo deddeebine nuyi walii keenya wajjin tokkummaa qabna. Dhiigni ilma isaa Yesus Kiristoos immoo cubbuu hundumaatti nu qulleessa. Cubbuu hin qabnu yoo jenne ofiin sossobna. Dhugaanis nu keessa hin jiru. Cubbuu keenya yoo isatti himanne inni amanamaa fi qajeelaa waan ta'eef cubbuu keenya nuuf hin dhiisa. Jal'ina keenya hundumaattis nu qulqulleessa. Nuyi cubbuu hin hojjenne yoo jenne immoo isa sobduu hin goona. Dubbiin isaas nu keessa hin jiru jedha. 1 Yohaannis 1:6-10. Kana jechuun amantoonni erga amananii cubbuu hojjechuu danda'u. Kanaaf seerichi cubbuu argisiisa. Mul'achuun cubbuu gara qalbii jijjiirrannaatti geggeessa. Ayyaanni Waaqayyoo immoo cubbuu irraa nama qulqulleessa. Kutaan itti fufuu qalbii jijjiirrannaan hin barbaachisaa isa jedhudha. Dhaggeeffattoota keenya kana kan barreesse Luba Fekadu Beenyaatiin Waaqayyo isaan eebbisu jenna. Yeroo itti aanutti barsiisa waa'ee qalbii jijjiirrachuun ni barbaachisaa jedhuun akka dhufan waadaa nuuf galaniiru. Nutis asumaan isiniif dhiyeessinaa. Agarsiistuu nagaan nu tura. Ifa keessan jiraadha, ifa jireenyi koo.